Tujar kabatif. Qubee afaan Oromoo kan kalaqe Hayilee Fidaati. Hayilee Fidaa Taaddasaa Birruu maal ta'e? Akkamittiin barumsa jedhaa? Barumsa qubeetiin hin jirre jedhee qeequu hin danda'u. Taaddasaan yeroo isaatti waan beeku amma humna isaa kaasee jira. Bakka inni riseetti immoo Hayilee Fidaatti guutee waan haaraa kalaqee jira. Hayilee Fidaa qubee haa kalaqu malee barsiisuu babal'isuu hin dandeenye. Isa booddee dhaloonni kee immoo mukaan ijoolleen kun hordoftoota kiyya egaa kabajamoo fi jaallatamoo isinitti hin dheeressu asumaanii Dr. Sheikh Mahamad Rashaad Abdullee kabajamaa fi jaallatamaa Oromoon jaalattu. Viidiyoo isaa achumaan gara kallattiin achiis hin dabarsa. Kanallee dhageeffadha jechuudha. Walumaan dhageeffannee yaada kee gabaabsee kennadha. Wanti tana qubee tana anaatu haa tolche. Daliila hundaa'uu jira wanti akkaan an tolche akka dhufteen irraa fuutee kitaaba achitti al tolchine barreessine asin ol seenan kitaaba san qabatanii ol seenanii ala kulli haal namni gariin OLF tolche alfita. Maaliif isaan tufile kitaaban isaan fidansanii fi akkas jedhanii haqiiqaan beekan akka uummanni keenyaani warri keessaa hin beeku alaamoon beekan akkasitti waa sadii Oromoodhaaf godhee jira akkasuma beektan qubee kana kaayuu qubee uummanni keenya sifri irraa ka'ee hanga jaami'atti afaan isaaniitiin baratan kana anaatu kaayee ammallee raadiyoo Moqdishoodha anaatu dura seensisee achirraa uummata keenya hedduu dammeessee Ormi duraan biyya bulchu afaan kana raadiyoo seensansi raadiyoo cabsa izaa raadiyoo caccabsaa maalee jedhanii waan hedduu mala dhabanii ammallee afaan guddaadhaa yoo seenee afaan biraaf injifata jecha akkas jedhanii anichi dubbii jalqabee afaan keenya raadiyoon cabsineeni tolchaa walumaan bareedaa akkasitti raadiyoo hararjaadhaan qotaati yaabee akkana sheekutiidhaan mee akka Sheekh Rashaad ol dubbatee uummata keenya karaa gartee bilisummaadhaan meeffatu kana isinis nurraa gaddeebisaa jedhanii. Akkas jechuun waliin dhageeffannee jirra. Awwanni jechuu barbaadu. Duraan dursee Oromoon yeroo hedduu seenan hiyyeessan qabu jenna jechuudha. Seenan hiyyeessa qaba. Akka inni seenan hiyyeessa itti qabu yoo waliin kan laallu ta'e bara bilxiginnaa kana keessatti bilxiginnaan seenaa hayyuu, seenaa Oromoo, duudhaa Oromoo balleessuuf hedduu irratti hojjechaa jirti. Hayilee Fidaa hayyuu Oromooti. Wal nu shakkisiisu, wal nu falmisiisu. Innilleen qubee afaan Oromoo irratti waan hojjete qaba. Garuu Abiyyi Ahmad maaliif osoo beekuu seenaa Dr. Sheikh Mahamad Rashaad Abdullee Rabbi Jannatul Firdawsiin haa qananiisu. Bara dukkanaa sanitti qubee afaan Oromoo Laatiin irraa bocee bara afaan Oromoo reediyoo cabsan jedhan Soomaaliyaa keessatti wareegama fudhatee afaan Oromoo kun akka reediyoo hin cabsine for the first time yeroo jalqabaatiif Oromoo hunda keessaa afaan Oromoo akka reediyoo hin cabsine mirkaneessa jedhee Soomaaliyaatti reediyoo hundeessee firaa fi diinatti illee argisiise jechuudha. Akka afaan Oromoo reediyoo cabsine jechuudha. Afaan kamiinuu akka wal qixa waa hunda godhuu danda'an jechuudha. Godhuu danda'aniin afaan Oromoo itti agarsiise. Taakka jedhu. Kitaaba afaan Oromoo keessatti afaan Oromoo qubee afaan Oromoo bocuu keessatti erga qubee afaan Oromoo bocee
walqixxeesse booda tafsiiraaf hadiisa quraana gartee karaa afaan oromootti deebisuu tafsiira jechuun tafsiira quraana afaan oromootti deebisuu waggaa dheeraa dura hojjetee jechuudha. Kitaaba afaan oromoo Soomaaliyaa deemee Soomaaliyaatti kitaaba afaan oromoo furtuu jedhu ka qubee afaan oromoo Soomaaliyaatti mootummaa Soomaaliyaa hayyama gaafatee achitti akka raabsamuuf taasisee jechuudha. Bakrii Saappallooleen akkuma Hayilee Fidaa irraa qooda qabaa jechuudha. Afaan oromoo gara afaan arabaatiin faa barreessuu ture kana warra seenatiif dhiifnaa. Garuu ofishaalii kan beekamu ka afaan oromoo kan wareegamatti fudhatee cuunfee gulaalee bocee akka barruu afaan oromootiif barruuf ta'utti ummanni oromoo ittiin tajaajiluu danda'utti tolchee bareechee faayee lafa nu kaa'e afaan oromoo harkattiin boonnu kana Dr. Sheek Mahamad Rashaad Abdullee jechuudha. Rabbi jannatul firdawsiin haa qananiisu. Karaa amantaatiin, karaa aadaa fi duudhaatiin qabsoo oromoo keessatti waan guddaa dabarsan jechuudha. Sheek Mahamad Rashaad Abdullee. Sheek Mahamad Rashaad Abdullee waan guddaa dabarsan jechuudha. Yeroo adda addaatti walaloo sabboonummaa, walaloo aadaa, walaloo duudhaa kana kan isaan hojjetan jechuudha. Waa'ee amantaan cinatti wal bira qabee umrii isaanii guutuu waggaa gara 70-80 jalatti dhiyaatu Rabbi jannatul firdawsiin qananiisuu kan jiraatan waan ummata Oromoo fi Oromiyaa jedhu kanarratti dabarsanii biyya galanii akiraman jechuudha. Rabbi jannatul firdawsiin qananiisu. Kanaaf Abiy Ahmad maaliif seenaa Dr. Sheek Mahamad Rashaad Abdullee owwaaluuf dirqame ifaan ifatti akka waan Hayilee Fidaa qofti wareegamarra fudhatee afaan oromoo kan nu bocetti maaliif lafa kaa'e? Sheek Bakrii Saappalloolleen qooda irraa qaba afaan oromoo kana. Hayyoonni oromoo hedduun qooda keessaa qaban hundinuu hayyoota oromooti. Nuti tokko qabnee gadi hin qabnu garuu dhugaa agartee namaa hin owwaallu. Seenaadhaan hin owwaallu. Namni hundinuu gahee fi qaba. Gahee leencaa kan taphatan Sheek Mahamad Rashaad Abdullee jaalattee jibbitellee. Kanaaf mootummaan kun waan seenaa oromoo balleessuu, sabboonummaa oromoo balleessuu, oromiyaa balleessuu, aadaa fi duudhaa oromoo balleessee akka bilxiginnaaf tolutti Itoophiyaa barbaadatan san ijaaruudhaaf ammaan tanaan jalqabee irratti dalagaa jiran jenereeshina agartee maalummaa oromoo keessaa dhiqanii aadaa fi duudhaa oromoo irraa dhiqanii seenaa oromoo irraa dhiqaniiti. Akkuma jedhan goobana seenaa goobanaatiif seenaa oppidiyoo seenaa Itoophiyaa barbaadanii san mataa keessatti habaqaalanii jenereeshina dhufu kana oomishuu barbaadan jechuudha. Kanaaf dura dhaabbachuu qabna. Noo seenaa namaa hatuu owwaalu haa dhaabbatu jenna. Oromoon warri mootummaa faarsitanis faarsitee bultoonni silaan dubbattanii asirratti wallaalla jechuudha. Asirratti wallaalla.